Hayyoortuta YouTube channel fayyoo jaalala akkam jirtu nagaa keessan annagaa ku galta waaqaa ta'u har'a waan tokko haasa'uu fee jechuudha waa'ee haadha manaa Kadir Martuu olii gad oofame jechuudha anis waan natti dhagaame haasa'uu barbaade isheenii by the way rakkina ishiitiif jettee haasawaa gooteetti waan rakkatte baay'ee waan qabduufi waan ishee dhiphisee jira miidiyaa irratti baatee himatteetti dubbatteetti waan ishee keessa jiru dubbatatteetti jechuudha. Garuu namoonni baay'een immoo namoonni baay'een warri complain godhan jiru jechuudha. Maaliif miidiyaatti baatee safuun beektuyyuu maaliif kana dubbattee maaliif arrabsitaa abbaa mucaa kee arrabsitee maaliif kabaja wallaaltee maaliif akkas taate jedhu. Namoonni baay'een jechuudha. Isheen amma erga abbaan manaa ishee Kadir Martuu artist Kadir Martuu akka kana ishee godhee akkamiin kabajji erga bilbila irratti cufee akkamiin kabajji erga zinaan irratti dalageette akkamiin kabajji erga irraa fagaate akkamitti kabajuu jechuun maal jechuudha nama akkamii kabaju abbaa mucaa ishee yoo ta'e iyyuu akkamtee kabajuu qabdi maalis immoo rakkisnaaniin dhuftee haasawaa goote asirratti miidiyaa irratti maaliif jechoota akka kana jechoota kana dubbatte maal rakkatteetudha namni waan tokko yoo rakkate malee abbaa manaasaa akkanan jedhu by the way namni haadhuma isaayu miidiyaa irra taa'ee arrabsaa ture jira isin hin beektu haadha koo miti kan jechaa ture jira haati akkas miti kan jechaa ture jira haati waan nama deesseef haadhan taatu kan jedhe jira miidiyicha beektu isin YouTube san ijoollee sana hin beektu yeroo booda garuu walitti deebi'anii haadhaaf ilmoo ta'anii jiraachaa turaniiru rakkoo isaan gidduu jiru furamee jechuudha mucaan sun haadha ishiirraa waan barbaaddu qabdi mucaan dhalattuun tokko haadharraa waan barbaaddu qabdi abbaarraa waan barbaaddu qabdi waan sana yoo dhabde himachuu dandeessi dubbachuu dandeessi amma immoo himannaan miidiyaa ta'eera manni murtii miidiyaa ta'eera firdi beetiin miidiyaa ta'e bara sa'ati kamaal godhu bara jechuudha erga himatte booda garuu haadhaaf ilmoo ta'anii jiraatan walitti araaramanii wanta isaan gidduu rakkoo jiru furatanii jechuudha isheenis haadha ishii barbaaddee araaramuu waan jiru furamuu akka barbaadamu miidiyaa irratti dubbatte dubbii isheen haasofte sun garuu haadha ishii sana bira gaheetu hiikumsa argate haadhaaf ilmoo ta'an kana waanuma isin beektanidha namoota kanas warruma isin beektanidha miidiyaa irratti jechuudha akkasuma haati manaa Kadir Martuu kunillee akkanuma furmaata barbaadde miidiyaa irra dhufte jechuudha miidiyaa irra dhufte jechuudha furmaata barbaadde sheerii naa godhaa Oromoon jechaa turte maaliif furmaata barbaadde Kadir Martuu irraa furmaata barbaaddeetti iyyannaa ishee sumni bira gahee waan isheen dubbatte sun bira gahee waan isheen barbaaddu sun isa bira gahee inni akka raawwatuuf barbaaddeetti jechuudha kanaaf namni rakkatee miidiyaa irra taa'ee akka kana yoo ta'e namoonni kaan immoo arrabsuurraa osoo dubartiin kun maal rakkatte jedhee hubatee baay'ee gaariidha an kan hin jedhu yoo abbaani iyyatee ormi namaa birmataa'edha Oromoon jechuudha anamma mana kana keessa taa'ee osoo wanti tokko natti dhufe yookaan balaan tokko natti dhufe nan iyya uuu jedhee nan iyya iyyi koo summaa inni naa birmadhaa koottaa na qaqqabaa akkasii waan irra gahaa jiraa jechuu kooti yeroodhaan iyyuu namoonni naannoo kana jiran warri jiran mana keessa dhufuun isaanii hin oolu gadi ba'uun isaanii hin oolu birmachuun isaanii hin oolu balbala cufaa yoo ta'e illee balbala cabsanii seenuun isaanii hin oolu yoo an iyya kootti fufee jechuudha kanachuun furmaata barbaachaa jechuudha isheen dubartiin kunis mucaa qabattee kan miidiyaa irra teessee akka kana aartee miira keessa galtee jechoota akkanaa dudubbattee furmaata barbaaddeetu furmaata tokko barbaaddeetu jechuudha waan rakkatte qabdee jechuudha wanta baay'ee jettee irra deebi'ee dudubbachuu miti garuu nama complain gochuun faayidaa hin qabu rakkoon ishii maali jechuudha anamma isheedhaa hubadheera abbaa manaa ishiitii
waan hundumaa natu baasitti baase jettee akkas dhufuu fi akka maal ta'uu fi baasee qorra keessa qabbana keessa hojii hojjedhee maallaqa argachuuf maal godhee maallaqa meeqa ergee isaa waraqata hojjechiise. Amma garuu zinaan irratti dalagee bilbilan irratti cufatee fagaatee namarraallee bilbilan kaasuu maal jetteetti. Kanaaf amma waan inni akka kana godhee jalaa dubbachuu didee jalaa fagaatee fi karaa miidiyaatti as baastee jechuudha. Miidiyaadhaan immoo osoo inni hin jaallatiin bira gaha. Osoo hin jaallatiin bira gaha. Isa bira qofa miti namoota danuu bira gaha. Namoota inni leellisan bira gahuu danda'a. Namoota isa leellisan bira gahuu danda'a. Yeroo sana osoo inni cal jedheeyyuu namoonni kan maaliif akkas ta'a kun akkas otoo ta'e maaliin rakkoon keessan jedhee walitti illee araarsuun illee carraansaa ni jira jechuudha. Carraa isaan ittiin walitti dhufanii araaraman yookaas carraa isheen ittiin waan barbaaddu sana irraa argattu hin dhufaa jechuudha. Isheen isarraa waraqaa akka baasee naa ergu, waraqaa hiikamuu kanni kanatti fakkaata akka barreessee xalayaadhaan naa ergu, hidhameen jira jechaarti, hidhameen jira biyya ormaa keessan jira, nama fudhachuu hin danda'u. Isaan waan hundumaa xumurtee fuuteetti ka abbaa manaa kootti jettee waan hundumaa guuttattee fudhattee jirti. Kanaaf erganni immoo akka kana ishee godhee isheen amma hiikamtee jiraachuu barbaadde, firii taatee jiraachuu barbaadde jechuudha. Ganaa hin dulloomne ijoolleedhas, umuriin ishiis ganaadha. Yerootti hidhamtee gola keessa teessus illee miti. Kanaaf erganni akka kana na godhe ani immoo firii ta'ee jiraachuun qaba. Waraqaa naaf haa kennu. Narraa kaasuu didde bilbila narratti cufate. Oromoo na gargaara. Oromoo sheerii na godhatte. Oromoo keessaa an tokkodha. Maaltu si gasheeree fayyoo yoo naan jetta Oromoo keessaa immoo an ishee tokkodha. Deebii keessanii jechuudha. Dubartii akka kana jabduu taatee isa gargaartee maallaqa hojjettee maallaqa walitti qabdee waan hundumaa hojjettee isaa fidde gara biyya sanaa akka inni dhaqu taasiste akkana gochuunsaa sirrii miti. Miidiyaatti amma isheen baatee amma kana iyyitu gochuunsaa sirrii miti. Yoo irraa fagaate illee bilbila irraa kaasuu qaba. Mucaansaa hamma harka jirtutti erga mucaasa qabattee jiraattee jirtutti hamma kana ta'uun qabu. Namoonni baay'ee haadha manaa fi abbaa manaa ta'anii daa'imni gidduu jiru yoo addaan ba'an illee wal akka dubbisan beektummaan beektan bilbilan sababa ijoolleetiif jechuudha. Yoo addaan ba'an illee bilbilanii ijoolleen dubbisa jedha achumaan wal dubbisuun isaanii oolu jechuudha. Kanaafuu mucaansaa osoo jiru ilma kana fakkaatu osoo qabu mucaa kana osoo qabuuti. Akka kana gochuun amma uftee liiviidhaan asirra teessee iyyitutti gochuunsaa sirrii miti jedha. Sanoonni nama artistii ta'e, nama Oromoo tokko ta'e, nama dhageettii tokko qabu ta'e, nama Oromoon isa dhaga'u tokko ta'e akkas haadha manaa ofii akkana gochuun sirrii miti. Isumayyuu gatiisaa gadi buusaa jechuudha. Gatiisaa baay'ee gadi buusaa, fudhatama isa dhabsiisa, kabaja isa dhabsiisa. Namni tokko osoo rakkoo wayiin fura jedhee rakkoo mana isaa keessa kaa'ee rakkoo namaa furuu hin danda'u. Namni rakkoo mana isaa keessaa hin hiikanne yoomillee rakkoo namaa hiikuu hin danda'u. Yeroo baay'ee namoonni keenya akkanadha. Mana isaanii keessatti rakkoo baay'een osoo jiru rakkoo sana hiikuu dadhabbinni isaanii osoo jiru rakkoo namaa hiikuuf adeemu. Baay'een biyya keenyaaf jaarsummaa namaaf warri ta'an jiru. Mana isaanii keessa garuu rakkinni jira, waliigalteen hin jiru. Iddoo biraa immoo dhaqanii jaarsummaa ta'anii jaarsa ta'anii rakkoo nama gidduutti uumame hiikuudhaaf ta'u. Dursa rakkoo mana ofii keessaa hiikuudha. Dursa furmaanni inni jalqaba mana ofiiti. Mana ofii keessaa jechuudha. Kanaafuu Oromoo tokkoof sagalee ta'uunis sirbuunis waan garaagaraa gochuunis akkuma jirutti ta'ee garuu osoo kabaja ofiif jecha waan akkanaa gochuu baatanii baay'ee gaariidha. Akka kottechuudha baay'ee gaariidha. Nama beekamaa tokko ta'e dogoggora kan hin hojjenne hin jiru garuu dogoggora akka hin hojjenneef immoo of eeggachuu qaba. Maaliif nama turraa garagala ilaalchi namaa isaaf qabu baay'ee hir'ata. Kabaja namni isaaf qabu baay'ee hir'ata. Nama haadha manaas akkas godhe jedhama. Nama maal godhame jedhama. Nama maal godhame jedhama. Kanaaf haati manaa ofii immoo osoo akkam ta'e illee taphitti
waan salphaadhaan miidiyaarra dhuftee hamma kana hin dubbattu. Jecha hamma kana siin jettu. Waan guguddaa hamma kanaa siin jettu. Nan gubadhee jette. Nan gubadheette. Abbaa manaa ishiitii jaallachuu dandeessi. In jaallatti ta'a. Jaalala isaatiif jechas gubachuu dandeessi. Waan itti baasteef qofa miti. Waan isa gargaarteef qofa miti. Mucaa deesseetti fi mucaan ishii abbaan irraa akka deemu hin barbaadu ta'a. Waan baay'ee miidhamuu dandeessi. Saanuu nama famas ta'e tokkodha. Namni sun jechuudha. Kadir Martuu artistiin jechuudha. Kanaafuu dubartiin kun akka yaada ishii dhaggeeffadhetti miidhamteetti yaanni ishii ammallee furmaata argachuufii qaba. Bira gahuufii qaba. Hidhameen jira isa jette hiikamuu qabdi. Oromoo na gargaara siniin jetteetti sheerii naa godha biraan naagaa nama bira hunda bira naagaa jetteetti jechuudha. Kanaafuu namni Oromoo ta'e immoo numa dhagaa numa dhageessisaaf jechuudha. Bakka garaagaraatti sagaleen ishii raabsamee iddoo garaagaraa gaggaheera. Kanaan egaa namoota garaa baay'ee birallee hin gaha. Artistoota baay'ee birallee hin gaha. Akkana akka gochuu hin qabnellee namoonni baay'een hin dubbatu siniin jedha. Yaada ani qabu kanadha. Namoonni kaan garuu arrabsuun gaarii mitiin jedhan. Namni yaada isaa ibsachuu mirga guutuu qaba. Namni kamillee yaada isaa ibsachuu mirga guutuu qaba. Erga namni tokko rakkoo hin qaba jedhee achas bahee rakkoo isaa yoo himate maal rakkoo qaba? Dubartiin maal rakkoo qabdi yoo rakkoo ishee himatte? Namni baay'inaan garuu kan arrabsu dubartootadha. Dubartootadha jechuudha. Baay'inaan kan arrabsu dubartootadha. Dubartoonni nun baay'ee rakkina qabna jechuun barbaade. Na kana fakkaata viidiyoo kiyyaa siniin jedha. Moo viidiyoo kabiraa walitti dhufuutti nagaan tura.